Gaafa Ati Fixxu Waaqayyo Jalqaba. Maatiyos boqonnaa 9, Luqaas boqonnaa 8 fi Maarqos boqonnaa 5 irra jira. Angaruu adduma Maarqos boqonnaa 5 kana sirriitti dubbachuu barbaadu. Inni warra kaan irraan addumaan gaarii godheetiyyuu ibseera waan ta'eef kutaan sun akkas jedha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee dhaabbachuu diduudhaan rakkattu tokko immoo turte jedha. Isheen ogeessota qorichaa biratti baay'ee dhiphattee waan qabdu hundumaas kanuma irratti fixxe. Haa ta'u iyyuu malee qooda itti fooyya'u ittuma dabalaa hammaachaa adeeme. Isheen waa'ee Yesuus yommuu dhageesse namoota sana gidduudhaa dugda isaa duubaan dhuftee uffata isaa tuqxe. Isheen uffatuma Yesuus yoon tuqellee nan fayya jettee garaa isheetti yaaddee turte. Wangeela Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 21 kaastanii gaafa dubbistan Yesuus Kiristoos mana nama biraa deemaa akka ture akkasuma wangeelota nama isinitti hime Maatewos irras Maarqos irras Luqaas irras deemtanii gaafa ilaaltanuu mana Iyya'iroos deemaa akka jiru Yesuus Kiristoos dubbata. Bara sana dubartiin tokko jedha dhangala'aa dhiigaatiin rukutamteedha. Dhangala'aa dhiigaatiin rukutamtee sun amma maqaa isaa fooyyessinee kaansarii wantoota garaagaraa jennu ta'uu danda'a. Dhiigi ishee dhaabachuu hin danda'u ture jedha. Yeroo dheeraadhaaf dhiigi ishee kun hin dhangalaa'edha. Waan qabdu hundumaa gurgurtee gara mana yaalaatti deddeebiteetti jedha. Gara mana yaalaatti deddeebitu iyyuu malee qooda itti fooyya'u, qooda itti wayyaa'u, itti caalchisee, itti cimaa adeeme. Dubartiin kun gaaffii kana kan isheen baattee deemtu waggaa meeqaaf? Waggaa 12. Dubartiin dhiigaan rukutamte kun ogeessota hundumaa bira dhaqxeetti. Lafa namni dhaqu hundumaa dhaqxeetti dubartiin kun. Qooda itti fooyya'uu garuu akkuma ati arra yoon kana godhe jireenya kootti hin fooyya'a, yoon karaa kana deeme jireenyi kootti tola jettee yaaltee dadhabdee hidhii xuuxaa deebite. Dubartittiin kun mana ogeessota baay'ee rukuttee ol lixxee gaafa deebitu garuu itti caale. Namoota baay'ee bira dhaqne rakkina keenya himanne yoon itti madhee waan nu gargaare yoon itti fooyyesse gaafa jiru ati koo jedhanii madaa irratti madaa nuu dabalanii namnati yoon biraa liqeeffadhee oole jettee dhattu siin eenyutu amanee sitti kenna siin. Dubartiin kun balbala mana yaalaa balbala ogeessota baay'ee rukuttee iddoo itti natti fooyyaa, iddoo itti naataa, iddoo itti fayyinan argadha, iddoo itti nan gargaarama jette hundumaa galtee itti caale malee itti hin fooyyofne jira. Dooktariin itti fooyyesse hin jiru hundinuu itti caalchiseedha kutaa macaafa kana. Wangeela keessaa wangeela Maarqosiin kanan filadhee fi warri kaan akka kanatti ibsanu Maarqos garuu akkam jedha qooda itti fooyyessuu itti caalchisan jedha. Qooda gargaaruu madaa ishee babal'isan. Qooda boqonnaa isheen barbaachadatte gubanii gadhiisan. Otuu qoricha aadaa irra kaanu, otuu marfee 60 ajajanii fi otuu qoricha michitti cuunfanii dhibeen isheetiif isheen wal arguu dhabuurraa kan ka'e itti caale malee fooyya'uu hin dandeenye. Dubartiin kun kanarraa kan ka'e kan isheen deemsa dhaabde, kan isheen barbaacha dhaabde, kan isheen achis asis lixxee dhabdee dhiiste qabeenya ishee fixxeetu. Otuu isa kanatti kaffaltu na fooyyessa kan jette hundumatti horii ishee humna ishee fixxe malee qoricha argachuu hin dandeenye. Qooda itti fooyya'u dubartii kanatti itti caalchisanii malee isheedhaaf homtuu tokkoyyuu hin argamne jedha. Meeqan keessan akka nan fooyyaa jettanii yaaltanii isa caalaatti madooftanii hin beeku. Gaaf tokkoodha. Waa'ee Yesuus dhageesseedha macaafi qulqulluun. Yesuus Kiristoos mandara keessa deemee hafuurota hamaa akka baasaa jiru. Yesuus Kiristoos rakkina nama hundumaatiif qoricha akka ta'e furii ilmaan namootaa warra gataman warra fooliin isaanii bade warra masmararraa kaatan masmaratti deebisuu akka danda'u tooratti deebisuu akka danda'u foolii urgaa bareedaa akka jireenya namaatti naqu dhageesse. Dhuguma Yesuus arras foolii namaa hin geeddara. Dhuguma arras tooratti nama deebisa Yesuus. Tooratti jireenya deebi'uu dide tooratti kan deebisu, tooratti fayyaa deebi'uu dide tooratti kan deebisaa jiru, tooratti haala deebi'uu dide tooratti kan deebisaa jiru arras ilma Waaqayyo tokkicha Yesuus. Meeqan keenyatti arras mana yaalaa irra deemne achitti hin fooyya'aa laata, achitti hin fala argadhaa laata jennee kan nutti caalee deebi'e. Dhukkuba tokkittiidhaaf deemne dhukkuba 17 nutti himan. Giffiitiidhaaf deemne sukkaara akka qabdu beektaatiin nuun jedhu. Nutti muudhaaf birrii nurkaa fudhatu. Yesuus Kiristoos garuu gaafa nurraa fuudhu yoo tola nurraa fuudhu. Nu laalanii ati ko HIV qabda siin jechuudha birrii sirraa gaafa. Waan si keessa jiru sitti mamuluu mirmaraa godhi dhiiga kee ilaalamu.
dursitee birrii kaffalte. Maaliif jennaan achi kaatee dhukkuba kee dhaga'uudhaaf otoo hin taane har'a fayyuudhaaf tola dhufteetta. Ameen jedha. Dubartittiin kun waa'ee Yesuus dhageesse jedha. Macaafi qulqulluun akkas jedha. Amantiin dhaga'uurraati. dhaga'uun immoo dubbii waaqayyoorraati. እምነት ከመስማት ነው፣ መስማት ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። በሰማነው ነገር ነው የምናምነው። dubartiin kun waa'ee Yesuus hin dhageesse malee hin argine. Yesuus hin dhageesse maal akka jedhu hin fayyisa. Otuu inni sitti bu'e, otuu inni si dhufe, otuu inni si gargaare, arras misraachi ergaan si qaban, otuu si qaqqabe, otuu madaa keetti bu'e, otuu si rejjete iyyuu si fayyisa Yesuus. Ameen jedhati maalo. Dhidhiibbaa seexana arras si rejjete iyyuu si fayyisa Yesuus. Ameen jedhati. Harka kee ol kaasii lafan fixette dhime maalo. Waaqayyo hin jalqabaa jedhi dabale. Lafan xumurette dhime maalo. Yesuus arranaa jalqabaa jedhime maalo. Dubartiin kun waa'ee Yesuus dhageesse amantiin keessatti dhalataa dhufe. Gaaf tokko tuun bira ga'e. Garuu toora keessaa baateetti dubartiin kun. Nama gidduu deemuu hin dandeessu. Karaa namni irra deemuu hin dandeessu. Waggaa 12 dhiigi dhangala'e amma foolii isaa geeddarameera. Iddirii keessa hin jirtu dubartiin kun. Dhukkubbii keessa hin jirtu dubartiin kun. Nama wajjin buna dhugdu because of waggaa 12 guutuu dhangala'e dhiigi ishee baay'ee shattata. Fooliin ishee geeddarame. Fala dhabdeetti, gargaarsa dhabdeetti. Wanti guduunfamu hin jiru yeroo hunduma bishaan isheen dhugde keessaa dhangala'a. Dhangala'aa dhiigaa kanaan erga rukutamtee waggaa 12 namni waggaa 12 dhiigi keessaa dhangala'e miti. Namni waggaa 2 baay'isawee Waaqayyo dinqiidhumatti hojjechuuf dubartii kana waggaa 12 teessise malee waggaa 2 teessu dubartiin dhiigi dhangala'e. Dinqii sirratti hojjechuuf si turse malee Waaqayyo waan ati keessa darbaa jirtu kana keessa namni hin darbu. Dinqii sirratti godhee dhuga baatu si gochuuf malee Waaqayyo jireenya tamma jiraataa jirtu kana hin jiraatu namni danda'e. Waaqayyo garuu siin barsiisa guddaa si gochuudhaaf, siin fakkeenya gaarii si gochuudhaaf, siin dhuga baatu sirrii si gochuudhaaf rakkina akka dubartiin kun keessa darbaa jirtu keessa si dabarsaa jira. Darbitee garuu dhuma irratti dirree tokko si qophaa'e. Yamee jedhe abbe namni tokko iyyiti Yesuus jedhime maalo. Gaafan xumuruu naa jalqabaa jedhi dabalitu. Amantiin dhaga'uurraati. Dhaga'uun immoo dubbii Waaqayyoorraati. Dubartiin kun dubbii Waaqayyoo dhageesseetti. Otuu gaaf tokko sitti dhufe namichi Naazreeti sun. Otuu gaaf tokko ijaan argite namicha Naazreeti sun. Isa malee kan sii gaddu kan sii faalu hin jiru. Doktara Beluu bira dhaqxeetta, Doktara Beluu bira dhaqxeetta, waa beekaa bira dhaqxeetta, qoricha aadaa sakutu bira dhaqxeetta, hin gubatte, hin madoofte malee fala argatte hin qabdu. Otuun hin du'in garuu namicha kana nan argaa laata. Otuun hin du'in Yesuus kana bira nan ga'a laata. Iddoo meeqa dhaqxe fala dhabdeetti የመጨረሻ አማራጭ የምትለው ነገር የላትም። የችግር ምንጭ እግዚአብሔር አይደለም። eenyullee mucaa isaarra dhukkuba kaa'uun barbaada. Eenyullee mucaa isaarra rakkina kaa'uun barbaada. Ati mucaa Waaqayyoo. Isin gara jaboota otuu taatanii jirtan mucaa keessaniif daabboo si kadhanna dhagaa akkuma hin kennine, qurxummii si kadhanna bofa akka hin kennine Waaqayyo inni waaqarra jiru immoo kana caalaa ijoollee isaatiif jedhamee caafameera. Kana caalaa abbaa kee caalaa haadha kee caalaa obboleessa caalaa adaadaa caalaa kan namaa yaadu iyyiitii sagalee guddaadhaan Yesuus jedhi maaloo. Gaafan fixu hin jalqabaa jedhi dabaliti. Humna fixxeetta, qabeenya fixxeetta, yaaltee dadhabdee fixxee dhaabatteetta, maalan godha jettee dhiisteetta. Har'a akka jedhu Waaqayyo amma ergati fixxee na dabarsiyaan ittan darbaadha. Hema yaaraadha laba dabarsiyaana boona. Sagalee kanaan ati ba'i namni biraa yoo hin baane. Sagalee kanaan annan ba'a yoo namni biraa hin baane. Otoon ofitti raajuu otoon sitti raajuu dhufeera har'a. Waaqayyo galgala kanas waan ati fixxee dhaabdeetta nan darbaa. Waan ati dadhabdee dhiisteetta nan darbaa. Nan dadhabe bakka kana booddee maalan godha. Kana booddee maalan godha. Manni yaalaan hin jiru. Waa beekanan hin haasofsiisin hin jiru. Qoricha beekti kan jedhamte hunda mandara keessa haasofsiiseera. Hin danda'amne. Foolii koo qabadhee xurii koo qabadheen moggaa galee taa'atu iddoo gaaf tokko hin dhufe ka Yesuus. Yesuus hin dhufe. Mandara ishee funyaan qabatanii bira darbanu. Qisaariyaa keessa ni darbe Yesuus. Karaa dubartittii kanaa dhufe Yesuus. Inni dubartittii Yohaannis boqonnaa 4 laga daariitti dhaqee haasofsiise. Dubartii kana mandara isheen of gattee teessutti. Dhagaa isheen irratti of gattee teessutti. Moggaa isheen abdii kutattee taa'aa jirtutti. Lafa isheen teessee lafa laalaa jirtu dhaqee bukkee dhaabatee Yesuus. Inni Samaariyaatti ta'e mana keetta ta'u galgala kana. Inni Samaariyaatti ta'e mana keetta ta'u galgala kana. Inni mandara dubartii kanaatti ta'e mana keetta ta'u galgala kana. Iddootti firri si gatee, iddoo namni itti si gatee, iddoo riyaan itti si gatee. Haala maaseebeesh. Gaafa ati fixxu, gaafa ati dhiistee galtu, gaafa tarka maratti aftu, ilmi Waaqayyoo hin dhufaka. Jijjiirraa ati karaa namaa,
karaa firaa karaa maali jettee dadhabde dhiistee teessi. Dhagaa walitti bu'ee gidduudhaa akkuma abiddi ba'u waa walitti buusee gidduudhaa siif galu. Isatti bara baay'ee dheebotte, isatti bara baay'ee barbaadde, isatti dheebotte dhiiste. Maalan godha kana isatti itti dhufeetu waan godhu beeka Yesus. Waan godhu beeka edhime maalo. Dabali waan godhu qabaa edhi maalo. Namoonni tokko akkas jedhu maaliif dhimma kee kana ebelutti dhattee naasofsiistu maal naa godha jedhe. Maal godha jedhee inti kan koo sanuma nama meeqa yaalee dadhabee dhiise beektaati. Ebeluun otoo asofsiistee dhimma kee kana solvi gochuu danda'a maal naa godha jedhe. Inni nufa kan Yesus immoo inni waa gochuu beeku inni nufa Yesus. Inni nufe karaa dubartii kana sagaleen garaa ishee guuteera deemtee bira ga'uu hin dandeessu. Waan isheen deemtee bira ga'uuf hin dandeenyeef tokko dhiigi ishee dhumeera jedha macaafa qulqulluun. Namni dhiigan qabne immoo dhaabachuu iyyuu hin danda'u deemuu miti. Wanti isheen deemtee Yesuusin hin barbaanne tokko amantii dhabde otoo hin taane isheen amantiidhaan andeenyaadharrayyuu. Garuu namni dhiiga fixee danda'ee ka'ee iyyuu hin dhaabatu deemee Yesuusin barbaacha miti. Yeroo ati dadhabdee of gattetti inni garuu si barbaacha dhufa. Yoo ati barbaaduu ni dadhabde iyyuu inni garuu si barbaacha mandaratti gadi bu'a. Argitee hin dadhabde barbaaduu hin dandeessu. Dhiigi ishee dhumeera, qabeenyi ishee dhumeera, tiraanispoortii waan godhattu hin qabdu, miilaan deemuudhaaf dhiigi ishee dhumeera. Abdii kutattee garuu gurri ishee garuu coomeera. Oolchaadha, fayyisaadha, danda'aadha, gargaaraadha kan jedhan hun guuteera. Yoo milaata karaa mandara koo kan darbitu, yoo milaata karaa mana koo kan darbitu, yoo milaata anaan kanatti ilaaltu namoota baay'ee deemtee gargaaraa jirtanii maal ta'a gara mana kootti miila kee yoo dhufe. Inni dhufe Yesuus. Mana ebeluu deemaa jira jedhanii yaadu isaanii mana Yaa'iroos deemaa jira jedhu isaan Yaa'iroos fuudhee deema inni garuu bukkeedhaan karaatti cabsate ante. Gaafa inni darbuu dhaqu eenyu akka ta'e gaafa dhageessu akkas jette har'a guyyaa kooti. Ani jette akka nama haasofsiisuun nama barbaachisu. Ani jette akka nama dhaqe gooftaa koo jedhee iyyee karaatti hin naaguun jette man yoon itti bu'eeyyuu. Shaasharaa isaatti yoon bu'eeyyuu. Iddoon ejjete yoon xarageeyyuu. Har'a fayyinni koo ga'eera. Nami tokko harka kee ol kaasee har'a fayyinni koo edhi maaloo. Har'a gargaaramuun koo edhi gurbaa. Ilmi Waaqayyoo sagalee kana keessaan gara mana kee haa galu. Sagalee kanaan galgala kana ikoonomiin kee, fayyaan kee, jireenyi kee, dookimantiin kee ilaalamu haa jalqabu. Ani wayyaa isaatti buunaan nagaa, ijaan arginaan nagaa. Daa'imtee dhatte because of dhiigan qabdu. Ol jettee deemtee maaf ittiin buutu dubartiin kun yoo jette dhiigan qabdu. Qabeenya duwwaa miti kan isheen fitte dhiigi ishees dhumeera. Isa dhumaarra jirti. Rakkinni ishee kun si fudheen deema, si fudheen deema, si fudheen deema utuu inni jedhu Yesuus dhufe no. Namoota baay'eedhaaf akkas ta'a ganama kana. Rakkina si fudhadheen deema jedhutti sagalee baa galgala kana. No rakkinuma kan raaftee galgala kanaa kaasee seenaa taatee darbi ta'a. Namni tokko iyyitiin alaallata yoo jette ameen ameen ameen. Dess የሚለው ሻሸራ ወያ ኢየሱስ ኢሳይያስ ጋባ ዱበቱ ማል ጀዳ ማና ቁልቁልማ ጉቴ ነማ ኢትቡ በርባዴ ሁንዱማ ይብረጋው ደንዳ ሻሸራንሳ ሚቲ ሻሸራን ኢየሱስ ሻሸራን ጳውሎስ ይሩ ኩብሰታ ፈይዘ ቀስቴ ሎቴ ቀሚሲ ሳለፈራ አርኪሳ ደማ ቀሚሲ ለፈራ አርኪፈሙ ወሪ ካን ረጀቱ ሴንገሩ ረት ኩፍቴ ፈይነ ፉቴ ባዩን ረጀተን ይደርቡ ሴንገሩ ረት ኩፍቴ በፉት አከሲፈተው ቤክና Sagalee Waaqayyoo kana si'a baay'ee dubbisneerra amantii qabaan tajaajilaadha warri jedhantu jiranu ati har'a reefuu sagalee kana kan nagaa jirtu yoo jiraatte ati har'a reefuu amantiin na keessa dhalataa jira kan jettu yoo jiraatte irratti kufii shaasharaa sarraa eebbafuu dhima Yesuus. Dubartiin waa meeqa yaaltee dadhabde shaasharaa isaatti buutee fayyinu jiga bataam qalbinu fayyinni kee baay'ee dhiyoodha. Namoonni baay'een karaan ittiin fayyanu shaasharaa isaatti bu'anii karaan ittiin fayyanu karaan dhiyoon tokkotu jiru wallaalummaarraa kan ka'e namatti mudhabuurraa kan ka'e bineensaan nyaatamaa jiru ergaan qaba galgala kana shaasharichatti bu'i galgala kana siika Yesuus. Namoonni baay'een hin argine garuu waan ati argite shaasharaan ilma Waaqayyoo Yesuus har'a nama hiikaa. Baay'een Yesuus Kiristoos duuka deemaa jiru dubartittiin kun garuu qamisii isaatti buutee fayyite. Cuman Yesuus dhaabate akkas jedhe eenyu natti bu'e amma innan Phexros akka jedhe akkam akkas jette gateettiidhaan si dhiibaa jirraa warra na dhiiban miti. Har'as waldaa keessa ta'anii kan isa dhiiban baay'ee garuu warra akkasii miti warra daa'imanii shaasharaa isaatti bu'an warra miila isaa alaabaa sabaarraa shooya waldaa gidduudhaan nama gidduudhaan warra isa barbaada Yesuus warri har'a mana keessanii gaafa baatan isa barbaacha dhuftan ergaa isinii qaba ati fixxeetta yoo ta'an galgala kana sii dhufeera. Anaam jette maana itti buunaan nan fayya waan jetteef gaafumatti buutu cheek of hin goone of hin fuunfanne achuma shaasharaa isaatti buutee gaafa kaatu ol kaatee dhuga baatiin qaba jette.
Maayinnaan sitti bu'u kootiin fayyinaa ta'eeraatti. Si wal arguu kootiin fayyinaa ta'eeraatti. Gaafan sitti bu'u akkam fayya yeroo sanaan ergitanyaadhaatti. Yeroo sanaan mirkaneeffadheera. Wayyaa keetti bu'u kootiin fayyinaa irra ta'e tokkumadhaatti. Harka kee ol kaafattee ameen jette ganama kana. Sagalee kana dhaga'uudhaan fayyeera manni koo. Sagalee kana dhaga'uudhaan jijjiirameera jireenyi koo. Sagalee kana dhaga'uudhaan ani ol ka'eera namni jaru yoo jiraate. Har'a ganama lafatti xumurtee Waaqayyo jalqabeera. Already dubartiin kun xumurtee. Yesuus garuu akkas jedhe. Dubartiin nanaa'e hoo jennan amantiin keessi fayyiseera. Ibsaa kanatti buunaan maal taatu jaran? Nama qaba yookaan immoo hin qabamtu miti. Yesuus itti buunaan akkasi bakka. Itti buunaan ergitanya hunu. Ibsaatti buunaan na qaba akkuma jettu. Yesuus natti buunaan yookaan immoo an itti buunaan rakkina koo kana keessaa ba'uu kooti. Abaarsa keessaa ba'uu kooti. Caba koo keessaa ba'uu kooti. Tokkoon isitti bu'u tokkoon itti bu'ii ba'i. Akkasitti wal biraan darbin maqaa Yesuusiitiin. Maqaa Pheenxee baattee maqaa nama Waaqayyoo baattee akkasiin duukan deemin itti bu'u yookaan sitti bu'u Yesuus. Yohannis boqonnaa 11 lakkoofsa 17 deemtanii gaafa laaltanu Maartaanedha gadi baatee Yesuusii simatteedha. Nama jabduu turte Maariyaam. Garuu gaafa Alaazaar du'u Yesuus mandara jala dhaqee jennaan taaziyaarraa ka'uu didde gaddarraa ka'uu didde maal jennaan sichi maal godha? Sichi maal godha yoon ka'uu baadhe yoon naquu baadhe maal godha sichi? Sichoo du'eera otoon du'in dura guyyaa sadii dura xalayaa barreessinee turre otoon du'in dura namoota erginee turre sichi maal godha? Maartaan gadi baatee dhattee simatteetu. Tu guyyaa lama dura jirta ta'e mandara keenya. Otu guyyaa lama dura mana keenya dhuftee ta'e obboleessi koo Alaazaariin du'u ture miti. Xalayaa sii barreessinee turre miti. Nama sitti ergannee turre miti. Yohannis boqonnaa lama irratti lallaba tokko nageenye malee isin yeroon koo hammayyuu hin geenye kan jedhu caafamee jira. Yeroo keetti otoo hin taane yeroo isaatti. Dubartii yeroo da'uu kaatu yeroo isheen miidhattu otoo hin taane yeroo isaatti otuma hin miidhatin hin dhufu. Alaazaar du'eera garuu yeroon hin geenye Yesuusiif. Alaazaar awwaalameera garuu Yesuusiif dookimantii ati awwaaltee dhiisteef amma yeroon hin gahameen jedhadhatti dabaliti. Yesuus Kiristoos gaafa ni dhufu Maartaan akkas jette Yesuusetti otuu torba guyyaa lama duraas turte dinqii goota turte garuu immoo jette ati abbaa kadhannaan wanti si hin danda'amne immoo hin jiru. Hammayyuu waa gochuu akkatti dhufte beeka garuu Alaazaariin kaan keessa isheen jiru. Garuu waa gochuu immoo hin dandeessa garuu jette guyyaa lama dura maal ta'a miillamma si fide guyyaa lama dura otuu si fide mana koo miillarra si fide kun torbee dura otuu si fideera ta'e obboleessi koo hin awwaalamu ture jennaan obboleessi kee har'as yoo ta'e hin kaa'e nama si bira jiruun dhimmi ati awwaaltee dhimmi har'as yoo ta'e hin kaa'e dhimma maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataati waggaa sadii kana awwaalame ji'a sadii kana awwaalame torbee sadii kana awwaalame faayilla awwaalte ati bira darbite faayillati ammantee gattee bira darbite galgala kana fonqolcha sadarkaan isaan beekamneen maqaa namichicha Naazreetiin ka'ee dhaabatu ameen jedha. Come on dabalee ameen jedhi sirratti haa ta'u. Gatteetta garuu Yesuus dhufee siif akaasu. Ante nama awwaaluu jechuun lakkaa qallaba rimmaa ta'u jechuudha. Nama awwaaluu jechuun lakka gatuudha jedhan. Nutu amma ulfinatti naannesse malee dur lakka namni mana yoo taa'een foola'aa jedhan. Bunyaan isaaniitiif of eeggannoodhaaf geessanii boolla gadi fageessanii awwaalan. Safara keessa akkan xiroofne. Erga duutee nutti hin xiraahin jedhaniitiyyuu geessanii awwaalan. Inni garuu dhufe Yesuus. Biyyoona nyaatu jedhanii lafa isaan gatanii dhufe Yesuus. Hiriyaa godhadhu fira godhadhu Yesuus rimatti isin kennu galgala kana rirma harkaasi buusaa. Rirma namaa rirma hiriyaa rirma biyya lafaa rirma seexanaa jalaa si baasa galgala kana. Nami tokko yoo aaliin kee Yesuus ta'e fira kee Yesuus yoo qabaatte iyyiti ameen jedhanii dabali. Jaalalleen dhugaa awwaala saaqee namaa dhufu. Jaalalleen dhugaa boolla gajjallaadhaa dhufee nama barbaadu. Lafa namni fixee tuqaa afuriin cufe eeraa baasuu yaana. Harka kee ol kaasiti Yesuus jaalallee kooti. Namni gaafa du'u tuqaa afuriin cufama dhimmisa. Tuqaa afur jechuun waa'ee nama kana maal ta'eera jechuudha. Cufameera Yesuus immoo hin cufamne nam bana. Firri obboleessi adaadaan manni yaalaa waachirri dhimma kee tuqaa afuriin cufee yoo dhaabeyyuu ilmi Waaqayyo garuu galgala kana eedaa baasuuya fonqolcha sadarkaa isaan beekamneen garagalchee jala gidduu sina. Sana booddee Yesuus dhaqeetu tuqaa afuriin cufamee isa jiru. Maartaa maal jettee jennaan otuu torbee darbee dhufte guyyaa lama duratti dhufte obboleessi koo fayyannaan har'ayyuu jedheenaan fayyisuu danda'a obboleessi kee hin kaa'ennaan. Isammaa booddee akka inni dhuma irratti ka'u batinsaa eegizee yeroo du'aa ka'uun ka'u akka dhufu ennaan du'aa ka'u jechuudha.
du'aa ka'uu jechuun jireenya jechuun anaam jedhe. Du'aattiyyuu biyyoo lafarraa fuudhee nama jedhee hafuuratti baafate kan gadhiise anaa. Fayyisuu miti uumuuyyuu danda'eeraadhe. Fayyisuu miti kaasuuyyuu danda'eeraadhe. Harka kee ol fudhatte galgala kana mee waan namni hin argine, waan namni hin yaadne, waan nama biraa hin taane lafatti tuqaa afuriin cuftee fonqolchaan siifa kaasu Yesuus. Yesuus Kiristoos achuma dhaabate Alaazaartu jedhe lafa jalan dhagaa ture Alaazaar. Garuu warri awwaalana ilaalan. Otuu isaan waajjira sana ba'anii hin jijjiiramin. Otuu isaan biyya hin geeddaratin. Warra mee gaafate nagaa gaafachuuf harka qabuu jennaan silkii gurratti qabatanii darban. Warra mee waa'ee ishee dhiisaa boo jedhanii cufanii darban. Warra mee alagaa haa ta'u fira kee haa ta'u silkiitti dawwallaa warra sii kaasuu didan duratti Waaqayyo galgala kana galmee kee haban. Inni dhufe kan Yesuus kottaa warri awwaaltan jedhe. Maal ennaan qobaan madaqee hin baasu akkuma dhagaarra keessatti irraa fuuta'e. Gatii kaffala namni baay'ee waa'ee keetiif. Lama dadhaba namni baay'ee waa'ee keetiif. Dhagaa sirra kaane ofumaaf dhufanii sirraa kaasu. Yesuus garuu dhufe akka jedhe kaa ilaali jedhe. Warra si xaxan ka ilaali jedhe. Harka kee duwwaachas naa kaafadhu akka nama Waaqayyo taasisetti raajaa. Warra otoo ati hin beekin, otoo ati beektuu dhimma kee goolabanii cufanii xaxanii awwaalanii si biraa galanii otoo isaan adiyaanaa baay'ee adiyaanloo feenaasaa otoo ati hin beekin hin jedhe ati hin beektuun dudduuba keetiin waa maranii dudduuba keetiin waa xaxanii dudduuba keetiin waa godhanii warra si awwaalanii jara duratti Waaqayyo kaasee biddeen taajjabaa jara nyaachisu. Xaxaa jarri sirratti xaxanii har'a nan diigee. Yesuus akka jedhe obboleessi kee har'a hin ka'a. Obboleessi kee har'a hin ka'a. Sirraa casa dhuma. Hojiin kee har'a hin ka'a. Ikoonomiin kee akka nama Waaqayyootti hin ka'a. Fayyaan kee har'a awwaala keessaa hin ka'a. Dookimantiin waggaa 5 waggaa 6 awwaalame hin ka'a. Gulantaan eebba keetii namoota wayiitiin irra hojjetamee jiru hin ka'a. Maaloo namni tokko iyyiitii lafaa ka'ii hin ka'a maalo. Jabali lafaa ka'iitiin kaa. Inni Alaazaariin sochoose sagaleedha. Inni Alaazaariin kaase sagaleedha. Maqaa Yesuusiin sagaleen kun maati gattee baate akaas. Namni tokko iyyiitiin kaa maalo.